السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبني وجهك قالي في جاري أكم جرتن فياك السنين قال الحمد لله رب العالمين. إجانا أبني وجهي كنين أنسلا وعدا سنيف قلي وعدا كيسن قوتو رفيت انجراء بقى جمدني وروتني انترو دلغتو هندن دينيك بفصل باتهين أبليكيشنا جواب دلاني وصوغر برنوتات دربيني إيجا أكو بيكمو بدلي ميدياني تركي سبسكرايبي نافقودا akkasitti beddellee miidiyaa neetworkeettanii yoo naaf cuqaastanii sabskraayibii naaf godhaan isiniin jedha. Sabskraayibii irra immoo viidiyoo keessa jiru naaf laala. Sabskraayibiin gaayyuu quufeeyyuu sabskraayibii osoo hin taane viidiyoo sa'aatii naaf guutuu irratti naaf xiyyeeffadhaa jedha. Assalaamu alaikum warahmatullah. Amma gara barnootaatti dabarraa. Egaa jalqaba wanni nu barbaachisu akkuma beekamu appilikeeshina maqaan isaa kan maaster jedhamu kanidha. Isa kaan ni buufattanii pileestoorii keessa gadi buufattanii sana booda immoo kan itti aanutti immoo kalammataa immoo googil kiroomii seentanii suuraa keessan suuraa viidiyoo irratti hidhuu barbaaddan sana viidiyoo barbaaddan sanatti hidhuu barbaaddan sana asitti qulqulleeffattanii remove jettanii barreessitan remove background for image isa jedhu kana bakka kanatti yeroo namittiin keesha mataatti baattu kun filafiiti ishee fuuldura isiidha jechuudha. Tahmiilu suuraa kan jedhu ni jira. Isatti ni cuqaastan ishee tokko suuraa biroosara keessaa qabdan kan gaalara keessaa qabdan olitti baafattanii jechuudha. Ani amma suuraa haniifee kootii isa kanaan irraa deddeebisuu barbaada. Baagiraawundii isaa jechuudha. Akkasitti xiqqoo ishee ni eddanii daqiiqaa muraasa hin fida akkasitti. Egasii lamaan isaas ni fida akka baagiraawundii qabuu fi kan irraa haqame jechuudha. Ilaa amma akkuma argitanu inni kun aslii jedha akka baagiraawundii of duubaa qabu inni kun viidiyoo balleessa jechuudha akka jara keenya amma kan baagiraawundii hin qabne kana bakka kanatti tahmiid bakka jedhu kana kan daawwatu jedhutti ni cuqaasitan ishee tokko. San booda kallattumaan gadi buusuu jammara kunoo aakhira ishee yookaan immoo irra duuba kan jiru kanatti jechuudha irratti cuqaasanii. Egaan jaalawwan kiyya amma hundaa xumurree jirra kan maaster pro keessa ni seenne jechuudha. Egaan egaa kan maaster keessa seenne isa kana filanna mallattoo ishee kanarra jechuudha. Mallattoo piraasii kanarra ni tuqna ishee tokko. Egasii ishee lammaffaatti 16:9 kanarratti ni cuqaasna kanatu bareedaadha fuul HD isa kanatti jechuudha. Fuul HD isa kanatti ni cuqaasna jechuudha. Ishee tokko san booda viidiyoo ni filanna jechuudha. Viidiyoo ni filanna. Egaa obboleewwan kiyya ani amma viidiyoo filadhee dhufeera. Viidiyoo kana jechuudha akkuma isin argitanu viidiyoo kana fudhee dhufeera. Isin viidiyoo isin barbaachisu gabaabaa ta'e bilbila keessan keessaa qabdan yuutuubii irraa gabboostan viidiyoo jalqabni isaa halluu bareedaa qabu kamiyyuu kan halluu bareedaa qabu kamiyyuu gadi buusattanii jechuudha. Egaa bakka kanarratti maqaa yuutuubii keessanii feesbuukii keessanii barreessuudhaaf jalqaba iddoo kana laayir ishee jettu kana ni cuqaastanii ishee kana ni cuqaastanii ani amma feesbuukii barreessuun barbaada. Abu Hanaan jalqaba suuraa itti galfadha. Suuraa wanniidha. Suuraa dileet keessaa godhee suuraa feesbuukii gadi buufattanii suuraa feesbuukii suuraa yuutuubii ni gadi buufattan ammas keessaan qaba laayir isi jettu tuqxan ammas suuraa agarsiisuudhaafi laayirii eega tuqxan immoo ka jalqabarra jirtu sana ka jalqabarra jiru isa kana jechuudha. Isa kana ni cuqaastan ka jalqabarraa jiru kana cuqaastan. Ani ammas keessaa suuraa yuutuubiitii fi suuraa feesbuukii gabbuufadheen qaba. Amma kan feesbuukaan irratti cuqaasa akkasitti. San booda gadiin filadha iddoo kanatti xiqqeessee jechuudha. Akkasitti gadiin filadha. San booda seef isii jettu sana nin tuqa olii sana jechuudha. Kana tuqxanii osoo kanan tuqanii immoo viidiyoo guutuu wajjin akka dhumuu fi ishee kana akkas buttan ishee kana as buttan jechuudha. Ishee kana as buttan akkasitti. Achi booda seevii sana ni tuqxanii san booda
laayirii ni tuqxanii san booda bakka teekstii kanaa Abu Haniifaa akkasitti eegasii booda mallattoo kana tuqxan ammas halluu qubee filatuudhaa fi qubee kana ni tuqxanii san booda saayizii filattanii saayizii bareedaa ta'e keessaa kunoo an amma roobot bilaakii kanan filadhaa san booda seevii gootanii san booda ammas san booda mallattoo kana keessa ni deemtanii kana keessa deemtanii jechuudha ishee kana ni filattan jechuudha ishee kana keessa kan teekstii operation jedhuu fi kana keessa tokko kan jalqabaa kan ni filattanii san booda ishee kana akkasii guddistanii jidduu galeessatti san booda kan lammaffaa xiqqoo ishee akkas gootanii eegasii booda seeviitti gootanii kan itti aanu ammas isa tuqxanii kana ni filattanii ishee kana ni bantan kunoo ishee kana ni bantanii akkasitti ni guddifattanii san booda halluu jijjiiruu barbaadanii halluu anamma halluu cuquliisa yookaan keelloo kana magariisa filadhu akka barreeffamichi magariisa ta'uuf jechuudha san booda seevii gootanii ammas isarratti cuqaastanii kunoo ishee kana ni bantan ammas kan itti aanu kana ni bantanii akkasitti ni guddiftanii kana keessa halluu feetan ni filattanii akkasitti jechuudha seef gootanii ammas isuma tuqxanii galoo kana irratti ni cuqaastanii ni bantan isasii san booda ni guddiftan akkasitti ni guddiftanii halluu isin barbaachisu ni filattan jechuudha akkasitti jechuudha san booda gadi buttan barreeffama sanaa gadi buttanii irra tuqxanii gadi butattan jechuudha gara feesbuukaatti ni filattanii bifa isin barbaachisuun ni filattanii akkasitti ni dheereffattanii jechuudha akkan isin wajjin deemutti akkasitti amma bakka kanatti suuraa mucaa kiyyaa hin galchadha iddoo kana your kaampaan bakka jedhu kanatti viidiyoo hora your kaampaan jedhe iddoo kanattis akkan waa galchu na gaafatee jira an bakka kana suuraa mucaa kiyyaa fidee kaa'adhaa jechuudha mana ilaalaa sumatti suuraa keessan fiduudhaa fi miidiyaa miti laayirii keessa seentanii akkuma beekamu laayir ni tuqxanii egaa laayir tuqxanii booda ka jalqabarra jiru kan ammas iddoo kana ni filattan yoo isin miidiyaa tuqxanii itti fufa itti dabala waan ta'eef laayir kana ni tuqna ammas suuraa daa'ima kiyyaa ni filadha kunoo akkasitti akkasiidhaa ta'utti akkasitti irratti godhadhaa seeviin godha amma kun akkasitti halluu isaa bifa bareedaa ta'etti jijjiiruuf iddoo kana tuqxanii ammas ishee kana bantanii ishee kana yoo isin barbaachise halluu jijjiiruudhaaf kan isin barbaachisu irra ni gootanii jechuudha isheen. Nama xumuree dhaabdaniis jechuudha bifa barbaadanii as keessatti hundi isaatu kunoo kana keessatti hojjettan hunda isaa kan feetan irratti hojjechuu dandeessanii isin jedha kunis kalarii kana akka bifa barbaadetti jijjiiraa guddisaa xiqqeessaa akkasitti hojjechuu dandeessanii maqaa yuutuubii keessaniis bakka kanatti immoo waan nu hafee jira Beddellee miidiyaa neetwork kanas akkasitti itti bareeffattanii hin dandeessanii jechuudha isinii galadhee abdii qaba egaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh barnoota gaarii isiniin jedha